Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti yaa'iin hundeeffamaa mana marii aanaa Wanjii taa'ame. Naannoo Oromiyaatti magaalonni bifa guddina hawaas dinagdee saffisiisanii fi ce'umsa teknoolojii dhugoomsuu danda'aniin irra deebiin caaseffama hojiirra oolfame hordofee Adaamaan gandoota baadiyyaa naannoo ishii jiran keessaayis ofitti makuun sadarkaa riijoo poolisiitti akka gurmooftu ta'eera. Kun immoo gama biraan gurmaa'insi magaalattii kana dura gandoota turan sadarkaa aanotaatti guddatuun akka hundeeffaman tolche. Kallattii kanarraa ka'uun aanota magaalattii jalatti gurmeeffaman keessa aanaa Wanjii gandoota kana dura aanaa Adaamaa jala turan Wanjii Gafarsaa, Baatee Garmaama, Baatee Boora, Shawaa Lamxeena, Diddiimtuu, Kurriftuu, Shawaa Killil, Wanjii Killil akkasumas kutaa biqiltuuf jalatti hammachuun zoonota misoomaa sagaliin gurmaa'eera. Hundeeffamni mana marii aanichaas bakka miseensonni mana marichaa fi keessummoonni yaamichi taasifameef argamanitti yaa'ii gaggeessuun raawwatameera. Yaa'ichis obbo Qachaa Taliilaa Afayaa'ii fi adde Zeenabaa Muhammad Afayaa itti aantu akkasumas obbo Magarsaa Dabalee bulchaa aanaa Wanjii taasisuun muudama dhiyaatee sagalee guutuu mirkaneesseera. Muudamni miseensota kaabinee mootummaa aanichaa akkasumas miseensota koree dhaabbii mana marichaa dhiyaates kan mirkanaa'e yoo ta'u barreeffamni naamusaa fi dambii ittiin bulmaataa miseensota mana marii wal qabates ragga'eera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan Afayaa'iin mana marii magaalaa Adaamaa adde Immabeet Jibbaa misoomaa fi guddina ariifataa aanichaa mirkaneessuuf hojmaata hordofuun miseensonni mana marichaa hojjechuu akka qaban dhaaman. Kabajamaan miseensi mana maris akka kanaan dura aanaa gandatti lakkoftanii osoo hin taane aanaan sadarkaa olaanaa mootummaadha waan ta'eef mana maree kana guyyaa har'aa hundeeffamu cinaa dhaabbattanii gahee isinirraa eeggamu akka baatan jechaa keessattuu ergamni magaalaan kenna qabatee Smaart Adaamaa hojiitti hiikamaa jiru kana akka mana mareetittis hojiiwwan gurguddaa cinaa dhaabbattanii akka raawwatan jechaa. Bulchaan bulchiinsa aanaa Wanjii obbo Magarsaa Dabalee kuufama misoomaa aanittiin qabdu jijjiiramaaf oolchuuf hawaasa wajjin qindoomnee hojjannaa jedhan. Aanaa Wanjii uumamaan badhaatuudha akkuma duratti kaasee jechuudha. Sababni isaas bishaaniin marfamtee kam jirtudha. Bishaan gubbaarra jirti jechuudha. Yeroo ammaa immoo yaa guddina aanaa tokkootii fi misooma tokko kan saffisiisu immoo akkuma beekamu bishaan murteessaadha. Wanjii Smaartiin Adaamaa fi miti Oromiyaa fi miti addunyaadhaaf kan taatudha jechuudha. Kanaafuu ani dhugaa dubbachuuf taanan hawaasni kun gaafii waggaa dheeraa gaafachaa ture. Itti dadhabaa ture. Warri har'a jiran arganii gammadanii jiranii warri gaafachaa turanis immoo milkaa'ina kana bakka itti gammadan lafeen isaanii itti boqotanii tayyaadan. Kanaaf ammas kun jalqabbiidha. Hundaa'uun qofti galmaa miti. Hawaasni keenya maal nurraa eega? Hundeeffamee jira aanaan maal nurraa eega kan jedhu kun immoo bu'uura irraa beekamuu danda'u qaba. Sababni isaas waan aanaan hundaa'eef qofti deebii argata kan jedhamu kun nulli sirriitti ilaallaa jechuudha. Maaliif yoo jenne inni guddaan hawaasni kan barbaadu misooma guddina barbaada. Guddina kana keessatti immoo maal walitti qindeessinee maal walitti gurmeessinee raawwannee uummata kana gaafii isaa deebisuu dandeenya kan jedhu kana hundi keenya hooggansi amma sadarkaan imaanaa fudhate kun xiyyeeffannoo addaatiin halkan guyyaa hojjechaa jira jechuudha. Ilaalcha misoomaa caalatti lafa qabsiisuun ce'umsi hawaas dinagdee akka dhugoomu ni taasifna kan jedhan immoo gorsaa olaanaa bulchaa aanichaa obbo Qaasim Margaati. Sirriitti hojjechuudhaaf uummanni ijaaramee qaxanaan ijaaramee aanaatiin ijaaramee garee isaatiin ijaaramee initiatiiviiwwan muummee ministeera irraa kaasee hamma kantiibaa keenyaatii fi hamma sadarkaa aanaatti hundeeffaman yookiin immoo bocaman galmeessuudhaaf uummanni ijaaramee akkaataa isaa toluun akkaataa dandeettii isaatii akkaataa hubannoo isaatii akkaataa qabeenya isaatiin hundumtuu ijaaramee initiatiivota kana yookiin immoo kaka'umsota misoomaa kaka'umsa hojjetamuu qaba. Halkanii guyyaa torbeetti guyyaa guyyatti baraa baratti waan karoorfanne xumuruu waan dubbanne taanee argamu. Bu'aa uummataa mirkaneessuu uummanni akka irraa fayyadamu gochuu uummata ka hirmaachisuu kan jidduu kaleessa godhatee kan deemaa ture ta'uu isaa sirriitti kan hubatamee fi uummanni sochii guddaa keessa dargaggoonni dubartoonni abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa jiraataa waliigala akka aanaa keenyatti jiru misooma akka mootummaa keenyatti hojjennee ariifachiisnee uummanni bu'aa irraa fayyadamuudhaaf karoorfannee deemaa jiru kana keessatti hirmaannaa ho'aadhaan kan qabu qabeenyaan kan hin qabne yaadaan kan humna isaatiin irratti hirmaatee milkeessaa jiraachuu isaa fi misoomni qabatamaa fi ariifachiisaan dhufaa jiraachuu isaa kan namatti agarsiisu fuulduras kana cimsinee daran itti cimsinee kan itti deemnuu fi kan hojjennu ta'uu isaa agarsiisuu barbaada jechuudha. Jiraattota aanichaa keessaa kanneen dubbifne immoo yaada kennaniin misooma guddaa misoomsanii akka mootummaattis nus mootummaa maddii dhaabbannee mootummaa cinaa dhaabbannee gaafii keenya waan ta'eef gaafii bara dheeraa waan ta'eef mootummaa misoomaa keenya cinaa dhaabbannee waan nurraa eegamu hunda biyyattii teenya misoomsuudhaaf
aanaa keenya misoomsuudhaaf magaalaa keenya misoomsuudhaaf wanna nurraa eegamu akka uummata Wanjiititti bahuudhaaf qophii guddaa qabna jechaadha. Karaan ganni keenya kunis nu tolee biyyi keenya seggaan akkuma amma lalisu kana yoo nu lalise baay'ee nutti tola. Warra har'a muuxannoo fudhate kun immoo Waaqayyo mallee guddisee biddeena guddaa isaanii kennee dhalaa dhalataan akkatti gammadu nu haa taasisuu jedhan.